Naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti hongee mudatiin wal qabatee lammiilee fi beeladoonni akka hin miidhamneef deeggarsi karaa hundaa taasifamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Bulchiinsi godina Baalee hawaasa Baalee Bahaatti hongee miidhameef midhaan kuntaala 1,000 deeggare. Itti gaafatamaan waajjira hooggansaa sodaa balaa fi kaafamtoota misooma godina Baalee obbo Wandimmaagany Kabbadaa bulchiinsi godinichaa hawaasa godina Baalee Bahaa sababa dheerachuu bonaatiin miidhaaf saaxilamaniif midhaan kuntaala 1,000 deeggaruu himan. Akka uummata tokkootti uummanni kun yeroo ammaa kana lubbuun isaa baraaramuu qaba, dhaqqabamuu qaba. Nu osoo jirru ollaan osoo hin jiru lafeen tokkorraa godina addaan ba'e uummata lafee isaa irraa ba'e kana cinaacha isaa irraa ba'e kana osoo nu dhaqqabin nu caala namni dhaqqabuufii qabu uummanni dhaqqabuufii qabu hin jiru jechuudhaan uummanni godina Baalee akkasuma hoggansi godina Baalee kana sochoosuudhaan lubbuu namaa godina sanii baraaruudhaaf beeladootaa baraaruudhaaf ummanni baddaa waan qaburraa waan ifaajee argaterraa walitti qabuudhaan guyyaa har'aa kana midhaan nyaataa qamadii kuntaala 1,000 ta'u yeroo ammaa kana murteessee uummata Baalee san lubbuu isaa baraaruudhaaf geejjibsiisaa jira jechuudha. Deeggarsi taasifamee tokkummaa uummata godinaalee lammanii kan cimsu ta'uu himuudhaan hanga lammiileen hongeen miidhaman rakkoo isaan mudate jala darbanitti deeggarsi taasifamuu cimee kan itti fufu ta'us obbo Wandimmaagany dubbataniiru. Obbolummaa uummata kanaa cimsuudhaaf waliin dhaabbachuu gaafa rakkoo uummata kanaa biyyooma keessatti illee uummata tokkummaa keessatti illee tokko ta'e waan ta'eef sirna bulchiinsaatiif jecha uummata bakka lamatti ba'e soonu caalaa ummata kana caalaa uummanni isaa quuqamee beekee dhaqqabuu fi danda'u hin jiru waan ta'eef tokkummaa uummata kanaa eeguudhaaf illee shoora guddaa taphata waan ta'eef waan guddaa ta'eef miti kun jalqabaaf waan ta'eef jalqabaaf yeroo jalqabaatiif kuntaala 1,000 eegas illee immoo akkaataa humna keenyaatiin aanaalee keenya godinaalee keenya keessa carraa humna waa deeggaruu abbootii qabeenyii qaban sochoosuudhaan deeggarsa kana godina Baalee illee godina Baalee kan itti fufsiisnu ta'a. Bakka bu'aan bulchaa fi itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa godina Baalee obbo Adulaa Hirbaayyee gama isaaniitiin uummanni Oromoo ammasii hawaasa sababa hongeen bakkeewwan garaagaraatti miidhaaf saaxilame bira dhaabbachuu cimsee akka itti fufus gaafataniiru. Aadaa wal gargaarsaa kenna in cimsa tokkummaa in cimsa har'a qofaaf miti boruufillee uummanni kun gama hundaan gama hawaasummaatiinis gama diinagdeetiinis gaafa rakkoo keessoo isaa akka cimu rakkoo qabu hundaayyuu walii yoo qoodate rakkoo keessaan bahuuf dandamachuuf carraa argataa jechaadha. Kanaaf tokkummaa sabdaneessaa akka biyyatti ijaaraa jiru kanaaf immoo bu'uura guddaa buusa. Uummanni walii birmataa rakkoonis beelanis gaafa dheebotis gaafa wal bira dhaabatu rakkoo kana karaa salphaa ta'een mo'achuu hin danda'a.